Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jechuun jaaladhaa. Egaa kaleessa Ermeellaanii biraankii gochuun qaba Abrahaamidhaanii yeroo darbeesi akkattan biraankii godhee argitaniitu jirtu. Har'as immoo yaada koo keessa waan tokkotu naa dhufe. Yaadni naa dhufe sunis immoo nuti buttaa jiraadhaa magaalaa Finfinnee galleetoo jirra. Shanxaa makiinaa keessaa yookiin immoo konkolaataa keessaa buuseen qabadheen gara mana isaatii nan deema. Mana jiraa fi mana hin jiruusaa garuu waan hin beeku tokkollee hin qabu. Yoo jettullee dubbatteetoo jirti, na jabeessaa jirtu, bukkee koo jirtu jettee jirti. Egaayii miseensa isheetu jajjabeessaa jira warra karaa isheeti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa akkuma jette akkuma murteeffatte hin dhatte jechuudha. Gaafa dhattu namni mana jira laatamoo sabichaatu mana jira laata jetteetuma wanni jettuu gaafa ishiin dhatte jettu kan mana jiru iyyuu fi faranjiidha jechuudha. Faranjiin yoo argitaniitu ta'e yeroo baay'ee Abrahaamidhaan maaliif akkas goota? Ruutaan miidhamteetteedhe ruutaa bukkee nama jirudha jechuudha. Gaa yeroo tokko isaan kunis hiriyoota waan ta'aniif isaan kana bukkees ta'a malee jechuudha. Sanaa booddee balbala gaafa jalaa iyyuun saaqee jedhu inni jechuudha. Nagaa akkuma nama kamiyyuu gaafatee jechuudha. Garuu dura baay'ee rifatee sana booda shanxaan maalidha jennaan ol seenuun barbaada ol seensisii jetteen jechuudha. Inni ol seensinu suu indide jechuudha. Maal hojjechaa jirtaa? Akkam gochaa jirtaa? Wanta hojjechaa jirtu kun immoo baay'ee gaariidha, namatti tolaa jennaaniin maaliin godhee bakka nan dhufee akkuma isin jiraattan anis nan jiraadha mana kana keessa jetteen jechuudha. Achi booddee egaa hin dhufe jechuudha. Faranjiinis gaafa inni dhufeedhu maalidha jennaan maaltu bakka isinii ani keessummaadha, keessummaa haala kanadhaan simattuyi olna seensisaa olan seenan akkamittiin seentaa? Shanxaa alatti dhiisitti yoo barbaadde ofii keetii ol seeni jedhaniin jechuudha. Gaafa kana ishiin hin barbaanne jechuudha ol seenu. Ishii akkam ta'areenna shanxaan koos olaa seenu qumsaaxinii natti agarsiisa. Qumsaaxinii keessattan daraddaradhaa na waan baay'ees miti carqidhuma muraasadha waan ta'eef isa kaanis immoo na fidadha jetteen jechuudha. Maal jechaa jirtaan ta'uu wanta akkanaa jennaan egaa Abrahaamii naawama Abrahaamiin jiruudha. Maal akka diinatti na ilaaltu jetteeni Abrahaam booda hin dhufe jechuudha. Abrahaam gaafa dhufu hin beektu miti egaa isaanii fi ishii gidduu jechuudha. Wanta jiru nagaa gaafattee tuttuquu ishii immoo jajjalamarte jechuudha. Maayini naani ani as jiraachuun barbaada Abrahaam si faanan jiraadha akkuma nama kamiyyuu jetteeni. Isa kanarratti waliif hin gallu jedheeni maaliif waliif hin galle maalidha yoon sin faana jiraadhe jennaan iyyuuni akkasumallee shanxaa ishii duwwaa osoo hin taane algaa kees fidadhu jedheeni jechuudha. Na algaa kee fidadhu gaafa inni jedhuuni ani algaan as jira jedheenanidha as wanta jiruuf jedheeni malee isas fidachuu nan danda'a jetteen jechuudha. Waan akkanaan barbaadu jechuudha Abrahaamii. Sanaa booda gishiin gettar jette jechuudha. Asuman jiraadha asuma bakka hin ba'u jette. Isaanis baay'ee waan lalamanii wanti ta'aa jiru kun maal jedhanii osoo ati jirtu hundi dubbachuu hin dandeenyu ati dubbadhu jedheen jechuudha. Hiyyuun Abrahaamidhaani. Abrahaam yeroo kanatti ani waan akkana hin barbaadu wal lolatu uumamaa. Kanaaf iyyuu shanxaa kee fudhadhuutii deemiidheeni ani sayyuu hin deemu jetteen ammas jechuudha. Gaa ishiin akka biraankitti itti qabattee dhuftee jechuudha. Na kuni biraankii miti dhugaan siniin jedhe maaliif agarsiisaa jirti wanta barbaadde waan gochuuf yaadde agarsiisaa jirti isa kanadha jechuudha. Sana booda innis calledhee akkuma bare girgiddaa isaatti hirkatee dhaabbachuu yaalii godhe jechuudha. Gaa hin beektu mitiree amala Abrahaam jechuudha. Nama tokkotti dhufe nama biraatu hiriyoota isaa dubbataaf malee isaa inni ofiisaatiif dubbatachuu hin danda'u jechuudha. Na hirkatee dhaabbatee saatii muraasaa fi itti yaadi
kanatu siyaafee waan gochaa jirtu bi argitee taa'ii hanga kanatti tarkaanfattee taa'ee daa'ii jennaaniin eegaa ishiin ani waan hin godhin qabu daandirraan dhufee arrafachuun barbaada boqochuun barbaada akkasumallee buna naaf danfisaa nyaata naaf qopheessaa iddoo naaf kennaa taa'uun barbaada olla dabarsaa dhaabbachuun fedhu jettee jechuudha nan darba olla dabarsaa jettee shaanxaa gadi baaseetii ol darbee taa'ii Jerchani turani Abrahaamis immoo shaanxaa kee gadi baafadhuuti ol darbeeti taa'ii yeroo akka barbaadetti dhufuu ni dandeessa rakkoo tokko illee hin qabu dhuftee akkuma naakaanii bahuu ni dandeessa sanarraan ganabe shaanxaa ol galchuun kun maalidha jedhee egaa osuma jechaanii jiru jechuudha baay'ee haaranii balbala Abrahaam jalaa saaqee gaafa Abrahaam balbala jalaa saaqee shaanxaa gadi baasee dhuuni hin bahu jettee ammas jechuudha hin bahu jettee achi booda Abrahaam kadhachuu eegalee in kadhate jechuudha waaqaan si qabee eebbay gadi shaanxaa kee gadi baafadhu ani waan akkanaa hin barbaadu jedheen jechuudha osoo ijoolleen sun mana jiraachuu baatanii ijoolleen sun dhaadachuu baatanii jedhanii yoo ta'e Abrahaam waan tokko dubbata itti yaadu hani jechuudha isa dhugaan siniin jedhe amma kanaatti yeroo darbe wayis jechuudha hanga isaa baranii amma isaa baranii tsiggeen jechuudha guyyaa roota faana yeroo jalqabaa wal lolanii tsiggeen shaanxaa ishee gurratte gara mana sanaa akka ishiin deemte kutaa ishiin immoo jechuudha akka ishii kanaayyuu miti ishiin immoo manyitaa beetii seensifatte argatanitti manyitaa seentee ofitti qollofte jechuudha achi booda kanii dirqamumaan guuttotanii eenyu jedhama maqaansaa nahumoo bichaa riyaa isaanii tokko yaaduma Abrahaam innis mana jira guuttotanii gadi baasan jechuudha kanaafidha kanatti akkas gochaa turte Ruutayyoo gadi baatetti ta'e ati deebitee wal galtaadhaan ishiinis jechuudha tsiggeen ishiin kunis immoo maal gooti isuma tsiggeen goote kan ishiin gochaa jirtu jechuudha hanga kanaatti jechuudha akka mana isaa keessatti lafa dubartiin lafa dhiittu dubartiin xibbaa xibbee taphattu jireenya isaa irratti Abrahaam maaliif karaabani isa dhugaan siniin jedhe jechuudha Abrahaam amma kana jechuudha jireenya kee kana hunduma kan bite dubartii kana faana akka takkana taatu kan si godhe jechuudha saatuma ishiin si kennite sana mooyyuu wanta biraatu jira ishiin amma Ruutaan akkasitti deebituu barbaaddu akka ariifattee ishii faana otoo jaalattee ta'e guyyaa kana saatii kanatti gaala dhaabbattee wajjin hin jiraattu ni barbaaddi jechuudha ishiin malee sana miti yeroo muraasaan booddee in argitu jechuudha yeroo muraasaan booddee amma kan ishiin barbaaddu nafaana ciisitu ta'e ishiin akka biraankii goote taasisteetti mana keettan galaas shaanxaa ishee qabattee dhaqxeetti yeroo muraasaan booddeetti agarsiisaa waan jirtuuf jechuudha ani si'iif garaattan baadha jetteen isa dhugaa Abrahaam yoo ishiin akkas jechuu baatte si'iif garaattan baadha garaatti na baachisi yoo ishiin jechuu baatte hin argitu jechuudha isa dhugaa hin beekani kana baay'ee shakkaan jira jechuudha kana dura waa'ee yeroo jalqaba dhuftee osoo baay'ee keessan ture akka mirootaatti hin deebitattee gaafatte amma immoo nafaana ciiftattee biraankidha jette nafaana amma mana tokkoon si faana jiraadhette shaanxaa ishee fudhattee ol galte amma immoo kanafee garaatti na baachise siifan ulfaa haadha mucaan sii ta'uu barbaada jechuudha yeroo muraasaan booddee isa kanadha egaa isaa yeroo akkas ta'anii waan baay'ee wanneedhaanii booda irratti biraankidha jette jechuudha yeroo biraankidha ishiin jette jechuudha akkamiin ta'e durayyuu jechuudha Abrahaam barbaada siniin jedheera ijoollee sana lamaanidha malee jechuudha keessattuu faranjuu jechuudha yeroo ishiin biraankidha jettu baay'ee dhugaa dubbachuuf haaranii ta'uu hin qabu waan baay'eedha warri Ruutaan deebii jedhanis immoo mee Ruutaan maaluma argiteet maaluma hubatteet maaluma ilaalteet akka ishiin deebitu anaaf gaaffiidha kunis innaa jechuudha isheen gaa'ee biraankidha buna naa danfisa amma bunan barbaada amma nyaatan barbaada nyaata naa fida jetti siruma isaa jechuudha akkanumattiin ani sammuudhuma isa kamiin yaaddeeti qabeenya dubartii tokko irratti akkatti ennaa ishiin taatu waan hin beeku soofaa ishee irra teessee egaa tiraasii soofaa ishee hammattee isaan booda daabboo guggugaa itti kennan jechuudha daabboo guggugaa walitti nyaadhodhaniini itti kennanii achi booddee
Abraan kun wajjin kolfuu jalqabe jechuudha. Wajjin kolfuu jalqabe. Wanta egaa eeyyee dhugum jedhan ijoolleen waan ishii fi si gidduu jiru nuti waan beeknu qabnu itti darbeedhaan isa dhugaasiniin jedhena. Sana booda bakka baay'ee kolfanii taphachaa turan akkatti maaf na laaltu ani namaadhaan maalan sin godhee sinumaan bashannansiisa jedheenanii ijoolleen dhadhaabatanii hafanii kottaa gadi taa'aa deebi'aatii bakka biraan kedha siniin jedhe miti tasgabbaa maa'inna kana maalidha jettee jechuudha. Isa kana siniin jechuun jaaladha bakka isinitti haa tolu siniin jedha. Namoonni baay'een garuu bu'aa turanii gaddaa turan jechuudha. Kaameraan duubayyuu akka isheen dhattu wanti baay'een odeeffamaa jira. Isa kana inna dammoo jechuudha kaameraadhaan akka waan haaraa ta'e wayitti fidan malee jechuudha. Haarawaa miti kan duraati kan barameedha akka barbaadan ta'a. Marga keessanii ruutti yoo taate armeef abbee ishii bira geesseetu jirti. Roottaa wata isimmoo Abrahaam yoo sirratee yoo iddootti deebi'een alatti gaa'ela kanatti waan deebtus nutti fakkaatu. Egaa meeroo calluma jedhanii ilaaluudha garamitti akka inni deemu iddoo kamitti akka inni deemu jechuudha. Osoo wanti tokko Abrahaamii fi intala kana gidduu hin jiru ta'eera ta'ee jechuudha. Baay'ee jireenya koo keessa baay'ee mana koo keessa ati manaan koo mana hin jirtu waan ta'eef akkasumas immoo maaliif shaanxaa guuttattee fidde maaliif kan hunduma barbaachise jechuu qaba. Mee dubartiin tokko jechuudha akkamitti mana dhiira tokko yoo san barbaadu baatteetti ta'e yoo san harka isaa keessa galfachuu baatteetti ta'e biraan qidhattee shaanxaa guuttattee fidde. Sayyuu shaanxaa keessa jakkeettii muraasa wayiitu jira. Jettee jechuudha jakkeetti mutu jira malee wanti biraan jiru namna jechaa turte jechuudha. Isa kanadha himachaachuu isinitti haa tolu isiniin jechuun jaaladha. Hordoftoonni Qiddoo YouTube immoo Qiddoo YouTube subscribe like gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha na jajjabeessaa. Warri immoo maatiin haa ta'aa jirtan dhugaadhumaan jabaadhuuf duban deebi'iinsi faana jirraa warri naan jechaa jirtan guddaa galatoomaa waaqayyo sinaa eebbisu isiniin jechuun jaaladha. Shaalom.